qabsoo godhu ture sababiin gaafatan qabsoo waliin goonillee koosa lafa hin taphate jedhanii karaa seenu ilmaan Oromoo karaa irraa ture waan ta'an qabnee rakkannaan qaban tokko bitanii ala ta'e. Yoo ala ta'e natti taanetu biyya alaa godhuun Soomalee irraa qawwee abbitaan godhanii as deemne karaatti meeqanii karatti wakti manii karatti hin qaban. Sialakaa beeknaa kan jedhan achitti dhufeen nama afurtama. Yoo afurtamaa kan inni ammoo nama 500 qaba. Rabbiin gamin godhee dalagaa hin ta'in tawaa tokko harkaan qabu qabu yaada saddeet keessatti raayee kennu karagoos. Waa guddoo arganne huriyyaan baanan kan mataa isii kana. Huriyyaa kan ammoo yoo isin mataa isii kana ta'e waan isin barbaachistu dhaabatte muka yoo lafatti dhaaban yoo ati bishaan hin dhugaatin hin goggoga. Bishaan haa obaafuuti waliin. Akka hamaan isin tifin akka bishaan isin tifin isin geetti amma isin waliin jirti. Muka kanatti inni duraan duubne bishaan itti waraabnee bishaan obaafne akka hin lateesin baala baasee jalatti boqornu obboloowwan biyyaa haa godhanii nuti isin. Akkaatiin godhachuun maal ammoo walii galleeti. Tokko muka san jala kaa'ee tokkollee muka san jala kaa'ee tokkollee muka san jala kaa'ee alleen dameessan jechuun bakka duriitiin eegaditti hundee bifti natti fakkaatti yaadoofi yoo adiin. Akka sanirratti wal qabannee fi afaan tokkochaan warra asitti argan waan gara abdagaatti waamanii argame sanatu huriyyaan baanaan kanuma huriyyaa keessa jira irratti fakkaatti yaadoofi jedhu. Lafa kana dur kufnee hagati Oromoon teessee waa dubbatti yaada hin qabnu. Rabbi jedhe amma hojjechuu rabban maan jala argee warra duugen sudah malleessini haa qabannuuti. Kanaafuu akka isaan jiran kuma tokkotti sagalii fi 63tti ji'a Kongeessaa guyyaa sagalii marii ba'aa lammoota kun lafa kaa'u biyyataan awwaajjaa keessatti waa marii godhan. Marii sanirratti wanni marii sanii barbaachise gabummaan haadhatee irra daaksisanii abbaa keenya ta'anii faatudha holee jalatti hidhu takka abbootiin keellanii qabdee irra dhufuu irratti osoo itti jedhaatu lafa nutti